oduu gammachiisaa wirtuun leenjii tokkummaa international taekwoondoon alhada guyyaa borii sa'aatii 2 walakkaa irraa eegalee galma guddicha waajjira bulchiinsa aanaa Daaroo Labuu keessatti gaggeeffamu irratti leenjisaan Saaboom Iliyaas Ibraahim barattoota isaa qaamaaf sammuun leenjisaa ture bakka maatiin barattootaa fi keessummoonni garagaraa argamanitti eebbisuuf waan deemuuf guyyaa boruu hamilee fi gammachuun qabattoo keellorraa hanga daanii tokko farratti kennuuf waan deemuuf jiraattonni magaalaa Machaaraa fi naannawa isiitti argamtan hundinuu affeeramtanii jirtu. Hinafina dhaamsa wirtuu leenjii tokkummaati. Odeeffannoo dabalataa Boonsaa TV kunnamaa. Kalama sadi afuri kara tera mila muri. Kalama sadi afuri maratoni kata muri. Kalama sadi afuri mirga gori bita gor. Kama if oduu gammachiisaa wirtuun leenjii tokkummaa international taekwondoon alhada guyyaa borii sa'aatii 2 walakkaa irraa eegalee galma guddicha waajjira bulchiinsa aanaa Daaroo Labuu keessatti gaggeeffamu irratti leenjisaan Saaboom Iliyaas Ibraahim barattoota isaa qaamaaf sammuun leenjisaa ture bakka maatiin barattootaa fi keessummoonni garagaraa argamanitti eebbisuuf waan deemuuf guyyaa boruu hamilee fi gammachuun qabattoo keellorraa hanga daanii tokko farratti kennuuf waan deemuuf jiraattonni magaalaa Machaaraa fi naannawa isiitti argamtan hundinuu affeeramtanii jirtu. Hinafina dhaamsa wirtuu leenjii tokkummaati. Odeeffannoo dabalataa Boonsaa TV kunnamaa. Faya sporting fayada Musisa reporta hojjeta Sporting umri Sara bintili Dangang barumon Abshini ajolle oduu gammachiisaa wirtuun leenjii tokkummaa international taekwondoon alhada guyyaa borii sa'aatii 2 walakkaa irraa eegalee galma guddicha waajjira bulchiinsa aanaa Daaroo Labuu keessatti gaggeeffamu irratti leenjisaan Saaboom Iliyaas Ibraahim barattoota isaa qaamaaf sammuun leenjisaa ture bakka maatiin barattootaa fi keessummoonni garagaraa argamanitti eebbisuuf waan deemuuf guyyaa boruu hamilee fi gammachuun qabattoo keellorraa hanga daanii tokko farratti kennuuf waan deemuuf jiraattonni magaalaa Machaaraa fi naannawa isiitti argamtan hundinuu affeeramtanii jirtu. Hinafina dhaamsa wirtuu leenjii tokkummaati. Odeeffannoo dabalataa Boonsaa TV kunnamaa. Kalama sadi afuri kara tera mila muri. Kalama sadi afuri maratoni kata muri. Kalama sadi afuri mirga gori bita gor. Kama if oduu gammachiisaa wirtuun leenjii tokkummaa international taekwondoon alhada guyyaa borii sa'aatii 2 walakkaa irraa eegalee galma guddicha waajjira bulchiinsa aanaa Daaroo Labuu keessatti gaggeeffamu irratti leenjisaan Saaboom Iliyaas Ibraahim barattoota isaa qaamaaf sammuun leenjisaa ture bakka maatiin barattootaa fi keessummoonni garagaraa argamanitti eebbisuuf waan deemuuf guyyaa boruu hamilee fi gammachuun qabattoo keellorraa hanga daanii tokko farratti kennuuf waan deemuuf jiraattonni magaalaa Machaaraa fi naannawa isiitti argamtan hundinuu affeeramtanii jirtu. Hinafina dhaamsa wirtuu leenjii tokkummaati. Odeeffannoo dabalataa Boonsaa TV kunnamaa. Faya